Medico gataime ija kessa silala akajaiba Sabontu oromo ishen yomukoti Galatomi sagalen ke yuwaye bare Hay wellisato uftiqon nafenje Taaddelen of tuula artistoota keenya tuula of tuula irraa baqataa siin jedhuufa amala akkas akkasiifaatu jira. Dina ichi biidin ufti maltaati lubu fikir Ibsaayin uqqatte hojiirra jira qamaltaati Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyootti bohaaraa irraa barannu haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni maatii hin ta'in sabiskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada. Viidiyoo guyyaa har'aa gaafiidhaan jalqabna gara gaafiititti. Daa'imni tokko dhalattee waggaa meeqa yeroo taatudha kan isheen ilkaan biqilchitu? Waggaa 7 gaafa taatu. Kanaaf erga dhalateen boodatti waggaa meeqatti ilkaan baasuu danda'ame namoonni beektan namoonni sirriitti deebii gaafii kanaa beektan koomentii jalatti na barreessa. Medico gataime ija kessa silala akajaiba Medico gataime ija kessa silala akajaiba Sirba Daawutee Mokkonnan akkanatti sirbitee jirti baay'ee namatti tola. Sagaleen isii itti fuufuu qabdi kana qofaa miti sirba biraallee nuuf hojjechuu qabdi. Sagaleen isii sagalee sirbaaf ta'u baay'ee namatti tola bareedaadha. Sirba Hacaaluu Hundeessaa si gaafachuun barbaadan ani si jalqabaa walumaan xumurra Oromummaa ishee ni jaalle eenyummaa ishee dibduuti Aga adaashi leellisuuf oliif gadi kaatti Infantu oromo ishin yomukoti Ishin yomukoti jaagurban Mirra deebimee akka Oromummaa ishee ni jaalle eenyummaa isheetiin boonti aadaa ishee guddisuuf oliif gadi kaatti sabboontu oromoo isheen yomukoti Galatomi sagalen ke yuwaye bare Hay wellisato uftiqon nafenje Maadista walaloo nama naafennu dhabe Kanaaf weellisaa ta'uu qabda addaan kutuu hin qabdu. Namoonni walaloo barreessuu dandeettan walaloo barreessaati kennaa fi weellisaa haa ta'u. Taaddelen of tuula artistoota keenya tuula of tuula irraa baqataa siin jedhuufa amala akkas akkasiifaatu jira waan akkas akka jedhamuufa. Kanaaf deebii qaba. Laali deebiin qaba. Of tuulummaanii fi of kabajuun garaagartummaa qaba. Kuruu jedhu afaan Amaaraatiin fi gurreenyaan garaagartummaa qaba miti. An of hin tuulu ofan kabaja saba kiyyan kabaja. Lafan ooluun filadhaa because of namni si beeku maqaadhaan si yaamee si beeka. Namni si hin beekne amma karaarra baatee fincooftee dooktarri kun tokko si bira dhaabee fincaa'ee dooktarri kun waaqa gaditti nama yaala beeke nama fayyisa. Artiistiin sirbaame namni dooktara sanitti quba qabu hin jiru. Kasi beeku maqaadhaan karaarratti fincaa'ee si jedha. Kasi hin beekne yaa Oromiyaa zafaan si jedha. Kanaaf ummanni kun na kabajee asiin nagaye na guddise. Kabaja ummata kiyyaa mudachaa eeguun qaba. Protokooliin of eeguu qabda. Amalaan disipiliinii aartiin of eeguu qabda. Ani ijoollee nafaana na duuballee dhufti sappoortiin godha. Ani waan akkasitti waan godhiin of tuuluun barbaadu. Nan kabajaa nan jaalladha baay'ee. Garuu lafa isaan oolanii fi lafti ani oolummoo garaagartummaa qabdi. Koo ispoortii kanan jaalladha beektaafte. Ispoortii kanan cicciyaa. Sa'aatiin dhagee isaa wajjin chiil godhu hin qabu. Kanatti hin boona wayiidhaan. Abbaa ijoolleeti. Abbaa ijoollee afurii.
Gaafiin inni gaafate kun gaafii karaa garaagaraatiin miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti gaafii isaaf dhiyaate kana walitti qabee gaafatee jira. Gaafii namoota hundaati miti. Gaafii namoonni tokko tokko kaasan gaafatee jira. Of tuuluu fi of kabajuu addaan baasnee beekuu nu barbaachisa. Taaddalee jechuun akkuma hundi kennaayyuu beennu aartistii weellisaa beekamaa uummata biratti jaalala guddaa fi beekamtii guddaa nama qabu. Kanaafuu iddoo oolu jechuudha. Bakka oolu filachuun isaa sirriidha. Kun ammoo of tuuluudha nama hin jechisiisu sirriitti deebii gahaa ta'e irratti kennee jira. Anteena icha biyya dhuftee maal taate? Lubbuu fiqir. Ya Allah. Lubbuu. Ibsaan piraankii ajaa'ibaa haala amma ilaalle kanaan maakii irratti hojjetee jira. Piraankii baay'ee nama rifachiisu tilmaamame. Nama lamaan mana keessa jiraataa jiranii isiif jedhee biyya saniirraa deemeeti jechuudha. Isii bira jiraataa jira. Amma biyya kana isii bira dhufeeti yoo haala kanaan wanti akkanaa mudate hedduu nama rifachiisa. Piraankii baay'ee nama rifachiisu irratti hojjetee jira. Isa itti aanus haa ilaallume. Lammata zingoro bakka adiyu. Anuu rifadheera. Fuudhaan raawwataa jirtan sirrii keessa. Kottu kun wallahi billahi. Kunoo kaameraadha. Ibsaa hin huqqatte. Hojiirra jira qamal taate. Salaamu alaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Nah, mitri kasih lu wallahi. Mitrin jiru malee. Garuu qatti amali bara wallahi billahi seeraan gammadee hayru gise. Agartu foon. Kaameeratu waan qoteen isin fakkaata malee boorchuun dabbaase. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii ta'a hundi keessanuu laayikii godhaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Viidiyoon kiyya namoota hedduu bira gahaa hin jiru yeroo dheeraadhaaf viidiyoo osoo hin hojjetin turee jira waan ta'eef kanaafuu laayikiin keessan na barbaachisaa laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.